Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Baalee Roobee Chaayinaa lakkamina keessanii jirtanii alhamdulillah nagaa qaba galata rabbii akkami simbira jireenyi maal fakkaataa hadda maal dubbachuu barbaada beekani hadda wallahi warra dhiiraarraa dubbachuu barbaada ijoollee dhiiraa kam akka kennaa biyya Arabaa keessa jiraatan kam akka kennaa rakkoo hedduu arganii jireenya kana fooyyesina inni rakkoo gidiraa hedduu argaa jiranii obboloota kiyya kana dhaamsa tokkoon qaba. Dhaamsaan isaanii qabus yeroo baay'ee warri shamarran biyya Arabaa jedhee nu arrabsu warruma ofiillee biyya Arabaa jiru waan ta'eef isaaniif gorsa tokko qaba. Gorsi kun maal isiniif fakkaatti? Shamarran biyya Arabaa jechuun ifaa dukkana keessaati. Ifaa dukkana keessaa agartanii waan dukkana keessaa ifuu tokko akkasi warri maatiin isii biyya namaatitti isii abdatanii yookaan waa hedduutti rakkootti waa hundatti cidhaa du'atti warra eeggatamudha. Ilmaanis ta'ee abbaa manaa qabdus abbaan manaa kan jireenya ofii irraa bahee namaaf jiraatu jechuudha shamarran biyya Arabaa. Akka nama kamituu bashannantee maal jettee kana gonaa godhaattee maatii ofiitiin illee ta'ee yookaan abbaa manaa ofiitiin illee ta'ee sannaa godhaa jettee akka nama kamituu jiraachuu osoo dandeettu dalagee jiru kana jijjiiraa jettee warra biyyaa baateedha. Biyya namaa keessatti illee rakkoo hedduu keessummeessaa jiraatti. Rakkoo hedduu ka osoo hin nyaanne dalagaa ooltu jira. Ka osoo hin raafne dalagaa ooltu jira. Bismillah. Dheebuu fi beela hedduu dandeettee isuma jala dalayduu isin immoo warra dhiiraa jechuudha. Gaafuma isii yookaan dabbaramtee yookaan FBs haa ta'u TikTok wanta irratti jarri baatee waa dubbattu shamarran biyya Arabaa hin dandeessiftu quufte akkas taate Bangaalii itti maali ta'e itti taphatee tirraafii Bangaalii maali jettanii arrabsitan. Hamilee isii eeguu fi osoo isinirra jiruyyuu jechuudha. Maaliif akkas jechuun barbaachisee yooma nama tokko balleessaa argatanillee namuusa yookaan gorsuu yookaan namuusa arrabsuudha malee walumaa galatti shamarran biyya Arabaa jedhamee shamarran hundi maaliif arrabsamti? Shamarran biyya Arabaa bara obboleessaallee obboleettiillee rakkataallee waa hundaafuu oolaa jirti biyya namaa keessatti jettee osoo of hin ilaalin jechuudha. Osoo ofii jireenya gaarii hin jiraatin maatiif jireenya gaarii hawwiti. Osoo ofii jireenya gaarii hin jiraatin obboleessaaf jireenya gaarii nama jiruu ofii dhiisee jireenya namaatiif jiraatu jechuudha shamarran biyya Arabaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu an akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Ani dhimma hin qabu yoo naan jedhanii yoo akka kiyyaatti dhimma hin qabu garuu akka dubbii dhugaa tokkotti yoo laallee xiinxallee jenne maaliif arrabsamti shamarran biyya Arabaa? Dhuguma dubbachuudhaaf wanni tokko waa ta'e wanni tokko rakkate masgiida kana ijaarraa beet kiristaana kana ijaarraa yoo jedhan namni tokkoffaa dhaabatee waa buusu shamarran biyya Arabaati. Dhiirri isomaayyuu buuhin buufti ta'eyyuu takkeedha malee hundaan shamarran biyya Arabaa hundi isaanii jechuudha. Wanti kun uumame yoo jedhan nama dafee harkaan hiixatuudha. Biyya namaa keessatti illee nama rakkate biraan tartu. Biyya ofiitiif biyya namaa keessatti illee jechuudha. Kanaafiyyuu ani yeroo shamarran biyya Arabaa arrabsan baay'ee garaan na dhukkubaa. Obboleeyyan kiyya dhiiraa biyya namaa jirtan. Warri biyya keessaa illee naman arrabsanii warruma biyya ambaatitti ofiillee dayfaaf oo'a biyya namaallee argee qammasee kanatu garaa jabaatee nama arrabsaa maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Kanaafi osoo arrabsuu dhiifne hamilee walii eeyinee wal jajjabeessinee nama waa balleessi tokkollee itti dhiyaattanii yaa obboleettiitii yaa ati dalagataaf biyyaa baate maaf akkana gootaa maa akkana taate jedhanii suuta gorsuu osoo danda'anu jecha hamilee isii dhawu jedhanii dulloota biyya Arabaa akkas taate dullatti maa akkas goota yoomuu namni sun dullatti umriidhaan si olillee ta'e yookaan obboleettii ta'e hangafaa ta'uu dandeetti yookaan haadha ta'uu ta'uu dandeetti uummasii olillee taate jechuudha. Dullatti akkas goota jecha jettuun isaanii irratti dhiyaattee obboleettii yookaan yaa haadhatii yoo isin nama haadhattiyyuu si oolu ta'e dhimeensi caalte jechuudha. Maaf akkana gootaa wanni akkanaa kun gaariidha jettee isoo isillee mufachiisin osoo ofillee mufatiin nama san gorsitee osoo irraa deebisuu dandeettu maaliif arraba dhedheerannaa? Garuu maasiyaa yookiin ammoo zambii yookiin immoo waan jarri balleessan sanirra immoo warra irraa dubbatutu balleessaa keessa jira. Maaliifiyyuu maasiyaa isaa abbaa sanii irraa dhiqaa jirta. Cubbuu isaa irraa dhiqaa jirta. Haasoittee arrabsitee maal jettee. Kanaafiyyuu jechuudha abbaa san miidhuu osoo hin taane uf miidhutti jirraa jechuudha warri namaan akkas jennu uf miidhutti jirraa.
isoo karaa yoo nama san yaadde karaa gaariidhaan karaa qajeelaadhaan akkasiin godhin jechuu dandeettu gaafa nama sana rabsitu ammoo of kee miidhu jirta duuba kee jechuudha. Kanaafii obboleen kee dhiira bichaallee miti shamarran waa'eettullee guuttee keessatti yoo jechuudha ijoolleen dhiiraa isa waan akkana kanarraa of qusattanii obboleeyyan teessan keessaan suuta jettanii gorsitanii nama keessan arguuttaan illee yoo ta'e koomentii irratti yaada gaarii yaada bareedaa yaada nama san qajeelchuu danda'u itti dubbachuu dandeettanii jechuudha. Kanaafii wal arrabsuun bu'aa takkayyuu fidu siifis bu'aan fidu nama sanis miidhaaraan hin gahu jechuudha. Garuu inumaayyuu sirrumatti miidhaa deebisee geessa. Maaliif firii nama sanirra zambii dhiqataa jira nama san maalummaa isaan beeku keessa isaa jiru inni keessa jiru maaliif akka biyyaa bahe maal akka dalagaa jiru jireenya akkamii akka dabarsu waan tokko osoo irraa hin beekne hamaa hedduu irraa dubbattaa siyaasa irraa dhiitaa waan inni hin beekneen arrabsitaa waan inni hin qabneen arrabsitaa shaarmuudhaa minaamin diqaalaa kee guddisi galimaan waan akkasii fa'a namaan jettan nama inumaayyuu dhaluu miti heeruminiyyuu jechuudha. Kanaafii wanti akkanaa kun isinuma miidha waan ta'eef nama sanillee waan miidhuu hin qabu waan ta'eef osoo wal arrabsuu baannee yaada gaarii irratti wal jajjabeessine yaada hamaa irratti illee immoo wal gorfanne gaarii naaf fakkaataa galatoomaa namni chaayinaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib naaf godhaa laayik sheer gochuuf yaada keessan naa qoodaa na jajjabeessaa isiniin jedhaa haga waan biraatti walitti deemuun nagaan na tura.